Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenyaa Finfinnee Integrated Broadcasting irraa oduuwwan gaggabaaboo sa'aatii kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Odeeffannoowwan gaggabaaboo sa'aatii kanaa kan isinitti himu ammoo Amboruu Mashiiti. Waajjirri Ministeera Muummee Itoophiyaa kan kiiloo 4tti argamu Ministeera Muummee Dr. Abiy Ahimad irratti maqballeessiin karaa miidiyaalee addunyaatiin banamee jira jechuun ibsa baaseen addeessee jira. Miidiyaaleen idil addunyaa hangafoota oduu isaanii akka malee ol guddisuun ilaalcha hawaasni addunyaa biyya Dr. Abiy Ahimad bulchaa jiranii fi qabu akka hin taanetti bocuu fi kan kaayeffate ta'uu waajjirri Ministeera Muummee ibsa baasee kanaan addeessee jira. Dhimma Tigraay keessaa muddama itti tolchuuf jecha suuraawwanii fi taateewwan gara biraatti raawwataman maxxansuun oduuwwan soba maxxansuun keessaa tokko akka ta'e ibsi waajjira Ministeera Muummee addeessee jira. Dhaabbanni mirga dhala namoomaatiif falmu Amnesty International hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa hidhaa mana keessatti baatii darbe irraa kaasuun hidhaman irraa akka gallakkifaman gaafatee jira. Baatii caamsaa darbe irraa kaasee mana keessatti hidhamee jira jechuun kan akeeke Amnesty International Jaal Daawud Ibsaa hidhaa mana keessaa jiran irraa akka gadi lakkifaman gaafatee jira. Dhaabbatichi ibsa baaseen xalayaa gara ministeera nageenya Itoophiyaatti barreesseen dhimmicha irratti ibsi akka kennamuuf akka gaafate addeessee jira. Hoogganaan dhaabbatichaa kan damee gaanfa Afrikaa obbo Fisaanii Jaal Daawud Ibsaa maleeyyuu qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo kanneen akka Daawit Abdataatii fi Lammii Beenyaafaat hajaja mana murtii kabajuu dhiisuun poolisootaan yeroo lammeessootii fi akka hidhaman illee addeessee jira. Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa murtee liigiin Arabaa dhimma hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti dabarsee sirrii akka hin taane addeessee jira. Biyyoonni liigii Arabaa walgahii miilana Qaataaritti ta'an irratti hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa ilaalchisuun wanti isaan irratti walii galanii sirrii akka hin taane waajjirri Ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa addeessee jira. Gamtaan Afrikaa dhimma hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti biyyoota sadan waliin mari'ataa otoo jiru liigiin Arabaa ammoo hubannaa tokko malee murtoo loogii dabarse jechuun waajjirri dhimma haajaa alaa Itoophiyaa balaaleffateetii jira. Walgahiin Qaataaritti taa'ame kun hoogganaa liigii Arabaa Ahmad Abdullah Gaayitii fi ministeera dantaa alaa kan Qaatar Muhammad bin Abdullah Rahman faa walgahuun liigiin Arabaa dhimmi hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa gama gamtaa mootummootaa kan damee kaawunsilii nageenyaatiin akka ilaalamu murteesseetii jira. Itoophiyaan ammoo murtoo liigii Arabaa kana akka balaaleffattu karaa waajjira Ministeera Muummee Itoophiyaatiin addeessitee jirti. Odeeffannoowwan ispoortiitiin ammoo morkiin Yuuroo 2020 guyyoota 30 fi turuu kan biyyoota Awurooppaa jajjaboon wal morkaatiin jiranii itti fufuun taasifamaatii jira. Chaampiyoonaan addunyaa kan taate Faransaay kaleessa morkii dirree kubbaa miilaa Aliyaansii Areenaa magaalaa Muunikiitti argamutti Jarman waliin taasisaniin 1-0 injifatteetii jirti. Morkii cimaa biyyoon Awurooppaa lama jajjaboon walitti dhufan kanaan taphataan garee Jarmanii Maatas Hamleesii daqiiqaa 19ffaa irratti ofii isaa irratti galchuun taphichi ga'umsa ittisaa cimaa garee lamaanii mul'isuun 1-0 dhumatee jira. Gareen taphataa urjii addunyaa Cristiano Ronaldo of keessaa qabu Portugal gara Budapestitti imaluun dirree kubbaa miilaa Puskas Areenaa irratti Hangarii 0-3 injifateetii jira. Abdiliinoon daqiiqaa 84 irratti galchii tokko galchuun Portugal akka dursitu kan taasise yoo ta'u urjiin addunyaa yeroo 5 Cristiano Ronaldo ammoo daqiiqaa 87 fi 92 irratti galchii lama galchuun biyyi isaa Portugal akka 3-0 injifattu taasiseetii jira. Kabajamoo hordoftoota keenyaa oduuwwan gaggaaboo sa'aatii kana qabannee dhiyaannee fixanneetii jirra. Finfinnee Integrated Broadcasting gammoo qophiiwwan hafan kan biroo itti fufuu waan nu faana turtanii fi galata argadhaa. Horaa bula.